Gantummaan isaa kun ragaaleen deeggaramee hordoffiin kan irra gahame Koloneel Waaxaaraan Ibraahim Traoree adeemsa dabarsee kennuu keessatti biyyootii lixaa waliin ta'uun kan raawwate yoo ta'e maallaqa hammaaramee hin dhumne akka kennamuuf aangoonis akka kennamuuf himuun isaa ibsameera. Traoreen erga ajjeefameen boodasee shiraa biraa gara Zimbaabuweetti naannessuun qabeenya warqii fi lafa ishee saamuu karoora biyyootii lixaa kunneenii akka tures hubatameera. Pireezidaanti Traoreen Koloneel Waaxaaraan gara mana hidhaatti geessuu yookiin tarkaanfii sukkanneessaa irratti fudhachuu osoo hin taane biyya isaa beenyaan akka kaffaluu fi carraa kennuun filate. Faallaa isaatiin shiraa biyyootii lixaa kana mootummaa Traoree fi dabarsaa shiraan isaanii kun akka fashalaa'u taasisuu fi ajaja kenne. Kaayyoon biyyootii lixaa kunneenii pireezidaanti Traoreen filannoo biyyoolessaa dhufuun duratti aangoo irraa buusuu akka tures ifa ta'e. Koloneel Waaxaaraan immoo kan balleesse akka sirreessu bu'uura carraa kennameefiin qaamolee biyya isaa maallaqaan akka gurguru taasisan waliin walitti dhufeenya qabu akka itti fufuu fi pireezidaanti Traoreen faana isaanii hordofee shiraa isaanii kana akka fashaleessuuf hojii isaa godhatee fudhate. Suuta suutaan shiraa isaanii kana kukkutaa kaayyoo isaaniis diddiigaa erga tureen booda guyyaa tokkotti walgahii iccitii isaanii irra osoo jiranii gargaarsa Koloneel Waaxaaraatiin qaamoleen nageenya biyyootii lixaa to'annoo jala oolanii oduu kanas addunyaan wal harkaa fuudhee lallabe. Pireezidaanti Traoreen kiyyoo kana keessaa miliqanii Burkina Faasoonis ni injifatte. Haa ta'u malee diinonni kunneen ammas harka isaanii maratanii ni taa'u jechuun kan eegamu miti. Yeroodhaa fi qormaata dhiyaate irraa baraaramuu danda'u qofa osoo hin taane lammiileen Burkina Faasoo daandiitti bahanii injifannoo isaanii kan kabajatan isaan to'annaa jala oolchee isaan dursee argamee of baraaree nuunis baraareeraa jechuun dursaa isaanii jajatanii.